Qaamaan miidhamuun sammuun miidhamuu miti jedhe jiraataa magaalaa Adaamaa dargaggoon Dhaabii Bosee. Dargaggoo Dhaabii Bosee jedhama jiraataa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee aanaa Hangaatuuti. Dhaabiin balaa namtolchee waggaa 7 dura guyyaa keessa isa qunnameen yeroo ammaa harka isaa lamaanuu dhabee qaama miidhamaadha. Qaama miidhamummaan osoo isa hin daangessin hojii dhuunfaa irratti bobba'ee namoota birootiifis carraa hojii uumeera. Qaamaan miidhamuun sammuun miidhamuu miti kan jedhu dargaggoon kun bara 2012 hiriyoota isaa sadii wajjin gurmaa'uun hojii mukaa irratti bobba'anii hojjechaa jiraachuu ibsa. Ka'umsa qarshii 10,000 hojii isaanii eegaluu fi yeroo ammaa kaapitaalli isaanii gara qarshii miliyoona 2 ol gahuu dubbata. Gara hojii kanaatti kanan dhufe akkuma agartan ani qaama miidhamaadha. Nama guyyaa keessa qaama miidhamaa ta'edha. Waggaa 7ffaa koo guuteera. Hin hojjedhu waan ta'eef kana booda abdiin ani qabu maalidha sammuu keetti fayyadamee hojii mataa kootii uummadhee hojjetaa hojjetti qaxaree hojii hojjechuun barbaada kan jiru murteeffadhee ka'ee gaafan ka'u waa sadiin karoorsee waa sadii san keessaa immoo rabbiin kanaan na gargaaree yeroo sanii fi hojjetaa laman of jalaa qaba. Duratti sini kaaseen ture ka'umsi kiyya 10,000 gara guddattuu giddu galeessatti kanaan cee tokko tuqaa 5 jaanan cee sanii asii kunoo kanuma gartan kana almost 2 miliyoona 2 ol hin taa'edhuma yaada. Waggaa 4 dura namoota 4 hojii jalqabuu kan ibsu Dhaabiin yeroo ammaa hojjettoota 15 of jalatti qacaree hojjetaa jiraachuu hima. Oomishni isaanii galteewwan ijaarsa manaatiif oolanii fi kanneen biroo baay'inaan oomishuus ibseera. Adeemsuma keessaan hojjetaa baay'ifachaa dhufe amma hojjetaa dhaabbataadhaan gara hojjetaa 10 of jalaa qaba. Dhaabbataa kan hin ta'in immoo yeroo meeshichi dhufu kan buusu yookiin immoo yeroo meeshichi as kachaafee mukaffeen hojjetaa 5 qaba gara hojjetaa 15 tan qaba. Keessatti wantoota hojjetan wanneen akka xaawulaa, moraalee wantoota ijaarsa manaatiif oolanidha jechuudha. Hojii hojjetaniin fakkeenya ta'uun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoota biroo irraa badhaasa geebaa fi meedaaliyaa badhaafamuu hima. Namni sammuu nagayaa fi fedhii hojii qabaannaan ofii fi hojii tuffachuu dhiisuun hojjechuun galma gahuun akka danda'amu kan himu Dhaabiin qaama miidhamaanis ta'ee dargaggoonni biroo umrii fi beekumsa qabanitti fayyadamuun osoo abdiin kutatiin hojjetanii maatii fi biyyaaf bu'aa buusuu akka qaban dhaameera. Biyyi tun dargaggoo qabdi. Dargaggoo jechuun immoo utubaa biyyaati. Biyya tana boruutu bulcha. Yeroon immoo dhaabbattee sin eegdu. Waa har'a yeroo keenyatti fayyadamini boru miidhamaa taana. Maaliif umurii 40 booda naffi ga'ootte fiigichi sirraan bareedu. Umurii amma jirru umurii 30 gaditti maa 20 gadi gidduutti garuu yoo naffi ga'eette fiigichi sirraa bareeda. Ganama kaattee galgala dhaqqabuu dandeecha. Galgala kaattee garuu ganama hin dhaqqabdu. Kanaaf yeroo keenya of jalaa fixuurraa yoo hojjenne of fayyannaa. Kanaaf yeroo keenya mana dhugaatii mana jimaa qamaa'u manneen shiishawwan garaagaraa dabarsuurra yeroo keenyatti yaa fayyadamnu yaa hojjennu jedha jechuudha. Biyya keenya keessatti qaama miidhamaan jiraachuun baay'ee ulfaata. Maaliif ilaalchoonni nuyi walii qabnu adda. Kanaaf yaa ulfaatu iyyuu malee qaama miidhamaan yoo rakkina hir'ina sammuu qabaattedha malee qaama miidhamtaanaan kan hojjetu qaama keenya sun taane sammuu keenya. Kanaaf qaama miidhamtoonni kamiyyuu deeggarsa namaa harka namaa eeggachuurra wanta qabnu sochoonee of dandeenyee haa dhaabbannu yaa hojjennu. Maaliif namni yeroo dhumaaf si gargaara. Gargaarsi namaa sun immoo sin jiraachisu si miidha malee. Garuu yoo of dandeechee hojjette waan argatte yoo sochoote garuu of fayyaddaa fayyadamaa taata. Kanaaf qaama miidhamtoonni kamiyyuu hir'ina qaama warroonni qaban kan hojjetu qaama keenya sun taane sammuu keenya waan ta'eef sammuu keenyatti fayyadamnee
yaa hojjennu jedha jechuudha. Dargaggoo Dhaabii Bosee bultii kan ijaarrate yoo ta'u abbaa ijoollee lamaati. Miseensonni waldichaas carraa hojii uumameef itti fayyadamuun hojjetanii jireenya isaanii fooyyeffataa jiraachuu ibsaniiru. Maqaan kiyya Darajjee Tasfaayeen jedhama. Innaa yeroo dhiyoon as gale waggaadhama. Gara biraatan ture jechuudha. Gara biraan. Jireenya kiyya sirriitti itti fooyyeffachaa jira. Caaltuu yaaddachaan jedhama. Hundeeffameen hojjedhaa. Bu'aa guddaan irraa argadhee waan baay'ee simmoo irraa hin bare.